charging case isin jala dhumuudhaan gaa baay'ee rakkachaa jirtan hordoftoota kiyya tonguloota murtaa'aa tokko bunuudhaan charging keessan yoo duraan gaafa parsantaa 100 guutan sa'a 10 isinii ture akka sa'a 20 isinii ture yoo guyyaa tokko isinii ture guyyaa lama isinii ture tongilii sana qofa bunuudhaan isinitti agarsiisa na waliin tura tole gaa qonnatutti gatarkisuudhaan gaa power saving akka jedhu kana gattuudhaan sekondii lama erga gaqqabne haala kanaan nu dhufa tole gaa amma sa'a 15 fi daqiiqaa 56 siif turuu danda'an jechaa jira parsantaan 80 fi 7 kun kanaafuu gaa amma tongilii kamiin ibsuu qaba karaa xumuraa gara gadii jiru haala kanaan gaafa ibsee haala kanaan gaa guyyaa tokkoo fi sa'a 9 akkana turuu danda'u argaa jirtan duraan sa'a 15 ture okay itti dabaluudhaan ammallee tongiloota kana ban haala kanaan ammallee sa'aan dabalame haaluma kanaan tongilii kana bana ammallee haala kanaan gaafa hunda banne kan jalqabaatti gaafa banne haala kanaan bilbilli keenya chaarjii duraan ibsisu dachaa nu ture kanaafuu erga haala kanaan xumurtan tuqaalee sadeen gara gubbaa kana gattuquudhaan haala kanaan turn off power saving kajuu kana gattuina ergasii bilbilli keenya akka charjiin isaa nuuf turu nu godha kanaafuu namoonni baay'een akka irraa fayyadamu hordoftoota kiyya like share follow copy link godhuun dagatinaadha yeroo gaarii qabadhaa turtii gaarii